Maatewos boqonnaa 11. Yesuus bartoota isaa 12 ajajuu erga raawwatee booddee mandaroota jaraatti barsiisuudhaaf lallabuudhaaf karaa isaa itti fufe. Yohannis cuuphaan utuu mana hidhaa jiruu hojii Masiihichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa ergee, "Kan dhufuudhaaf jiru si'i moo yookiis kan biraa eeggannu?" jedheen. Yesuus immoo deebisee, "Deebi'aa waan dhageessan, waan argitanis Yohannisitti himaa. Kan jaaman ni argu, kan hokkolan ni adeemu, kan lamxaa'an ni qullaa'u, kan duudan ni dhaga'u, kan du'an ni ka'u. Hiyyeessotaafis misraachoon ni lallabama. Namni waa'ee kootii fi abdii hin kutanne gammachuu attamii qaba?" isaaniin jedhe. Warri ergaman kunis erga deebi'anii Yesuus waa'ee Yohannis cuuphaa namootatti dubbachuu jalqabee, "Maal arguu Yohannis bira gara lafa onaa dhaqxan? Jajjabaa qilleensi raasu yookiis maal ilaaluudhaaf baatan? Nama uffata mimmiidhagaa fi dhagnatti tolu uffate? Warri uffata mimmiidhagaadhaa fi dhagnatti tolu uffatanoo mana moototaa jiru. Egaa maaliif baatan? Raajii ilaaluudhaaf? Eeyyee, isiniinan jedha, raajii irrayyuu kan caaluudha. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isa kanaatiif, ilaa ergamaa koo karaa kee akkasiif qopheessuu fi si dura nan erga jedhee dubbateera. Dhuguman isiniin jedha, nama ta'ee lafarratti kan dhalate keessaa Yohannis cuuphaa irra kan caalu takkaa hin kaane. Garuu mootummaa Waaqaatti inni hundumaarra xinnaatuyyuu isarra ni caala. Yeroo Yohannis cuuphaanii barsiisuu jalqabee ka'ee hamma ammaatti mootummaan Waaqaa humnaan dhiibbachaa jira. Warri itti galuudhaaf dhiibbatanis isa ni fudhatu. Raajonni hundinuu seerris hamma bara Yohannis cuuphaatti raajii dubbataniiru. Kana fudhachuus ni barbaaddu yoo taatan, Yohannis kun Eeliyaas isa dhufuuf jiru sana. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu. Dhaloota si'anaa kana garuu maalittan fakkeessaa? Inni akka ijoollee lafa gabaa ta'anii hiriyyoota isaaniitiin faaggaa isinii fi afuufnaan sirbuu diddan, faaruu isin dhageessifnaan gadduu diddan jedhanii wacaniiti. Yohannis yommuu dhufe nyaata hin nyaatu, dhugaatiis hin dhugu ture. Isaan immoo, "Innoo seexana qaba" jedhan. Ilmi namaa yommuu dhufe ni nyaata, ni dhugas. Isaan immoo, "Ilaa nama albaadhessaa fi machaa'aa kana, hidhataa warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne" jedhu. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate jedhe. Ergasii Yesuus warra mandaroota hojiin aangoo isaa garri caalaan itti hojjetaman keessa jiraatan yaada garaa isaanii waan hin geeddarataniif ifachuu jalqabe. "Siif wayyoo yaa Koraaziin! Siif wayyoo yaa Beetsayidaa! Hojiin humna Waaqayyoo isin keessatti godhame utuu Xiiroosiif Siidoon keessatti godhameera ta'e, sabni isaan keessa jiraatu yoona uffata gaddaa fi daaraadhaan gaddarannaa yaada garaa isaa ni mul'isa ture. Egaa ani isinittan hima, guyyaa sanatti isin irra kan caalu Xiiroosii fi Siidoonii fi firdiin ni salphata. Ati immoo yaa Qifirnaahom, hamma Waaqaatti ol kaafamuu barbaaddee baddu baasayyuu gara lafa jalaatti gadi ni darbatamta. Hojiin humna Waaqayyoo inni si keessatti godhame utuu Siidoon keessatti godhameera ta'e, hamma har'aatti dhaabatee ni argama ture. Egaa ani isinittan hima, guyyaa sanatti mandara kanarra kan caalu biyya Sodoomii fi firdiin ni salphata" jedhe. Yesuus yeroo sanatti, "Yaa Abbaa, Gooftaa Waaqaatiif lafaa, isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaalotatti waan mul'ifteef sin jajadha. Eeyyee, yaa Abbaa, isa kanatti gammaddeetta. Abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa duwwaatu isa beeka malee Ilma kan beeku tokko illee hin jiru. Ilma isaatii fi warra Ilmi isaa itti mul'isuu barbaadetu Abbaa beeka malee Abbaa kan beekus tokko illee hin jiru" jedhe. Yesuus itti fufee,
isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anarraas baraa. Anoo garraamiidha. Kanani gad of deebises. Boqonnaas lubbuu keessaniif ni argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhe.